OGMC kun sagalee uummataati. Akkuma beekamu tibbana tuutni faannoo shorkeessaa faannoo uummata keenya Oromoo Walloo irratti waraana banuun isaa ni yaadatama. Kan nama ajaa'ibu garuu tuutni faannoo jedhamu kun mootummaa naannoo Amaaraatiin kan deeggaramu ta'uu isaa kan dubbatamaa jirudha. Osoo mootummaan naannoo Amaaraa jiru shiftaan faannoo jedhamu kun sirna meeshaalee ammayyaa hidhatee uummata keenya uummata Oromoo Walloo duguuggaa sanyii irratti gaggeessaa jira. Dhimma kana ilaalchisee dhalattoota Walloo namoota lama keessummaa godhee sagantaa sagalee uummataa har'aatiin as toora zuumiitiin marii gaggeessuuf deemna. Keessummoonni kiyya kunniin obbo Musaa Muhammad magaalaa Riyaad irraa, obbo Idris Awwal magaalaa Jiddaa irraa toora zuumiitiin dararaa hamaa uummata keenya irra gahaa jiruu fi duguuggaa sanyii tuutni shorkeessaa faannoo fiin jedhu uummata keenya irratti raawwataa jiru ilaalchisee marii gabaabduu yaada kennuudhaaf as toora zuumiitti argamu. Duraan dursee baga waamicha OGMC'n isinii godhe qeebaltanii marii gabaabaa waliin taasisuudhaaf toora zuumiitiin asitti argamtan baga nagaan dhuftan anaa dhufu isinii jedha. Baga nagaan nuyi nu affeerraa keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Eeyyaa galata argadhaa. Egaa walis beeksisee jira kallattimaan gara marii keenyatti deemnaa. Maaltu deemaa jira? Wanni quba qabdan maali naannoo uummata keenya uummata Walloo irratti wanni deemaa jiru yeroo ammaa maaltu jira? Obbo Musaa irraan eegala. Odeeffannoo maal qabdan? Eeyyaa galatoomii egaa akkuma hundi keenya hubannu naannoo keenya rakkina jabatuun deemaa jira. Rakkoon cimaan kun eegalee amata 4 bira gahee jira. Amata arfannaan kana yoo guddatte amata turanitti dhufanii rakkoon kun yeroo dhufu hunda mootummaa naannoo Amaaraa karaa uummataa dhufa. Manni keenya cunqursaa keessa jiraatu isaa kanuma agarsiisa. Amma rakkoon amma jiru kunis kanuma bara darbeetiin wal fakkaatadha. Bara darbee liyyuu halii mootummaa naannoo Amaaraa humna addaa kan jedhamuun bobbaafamee mootummaarra bobbaafamee uummata keenya fixaa ture. Ammas bara kanas akkuma san fannoo kan jedhamu mootummaa naannoo sanitti hidhatee uummata keenya uummata nagaa qotee bulaa irratti bobba'ee rakkinaan kana gahu geessisaa jira. Ammas dhaabbataan jiru rakkoon kun kan irraa dhufee mootummaa naannoo sanarraa dhufaa jira. Mootummaan naannoodhaa humna qabaa hidhachiisee waan hunda ummata qotee bulaa fi tiffattee kaawwahuu siyaasa tokko keessa hin jirre ummanni sun uummata isaatiin ammoo uummata naannoo kana jala bulu mootummaa naannoo kana jala bulu jechaadha. Rakkoon asirraa dhufuu jira jechuu barbaade. Obbo Idrisittan deebi'aa isinuu naannoo dhaloota keessanitti maaltu deemaa jira? Miidhaan uummata keenya irra gahaa jiru akkamiin ibsitan? Gaarii dhagaa ulfaadhaa isinis dhimmi Oromoodhaa isin yaachisee dhimmi saba kanaa isin yaachisee miidiyaa kanarratti yeroo keessan qisaastanii akkasitti nu affeeruu keessaniif ulfaadhaa galanni keessan bilisummaaf haa ta'u isiniif jedha. Kuni akkuma hundi keenya iyyuu beeknu waan addunyaa irratti ifaadhannini waan dhokataa miti. Sabni Oromoodhaa bakkuma hundatti lollitti labsameera akkuma Oromiyaatti yoo fudhanne haa ta'u garuu Oromiyaan haga tokko dhageettis ni qabaa, aktivistiilee ni qabaa, mormitoonni siyaasaatis ni jiranii. Lammatammoo sabni kun bal'inaan wal bira jira. Sabni golgaa keessatti marfamaan liqimfamee jaarraa 400 guutuu gabrummaa jalatti afaan isaa, aadaa isaa, amantii isaa osoo hin kennine akkasuma ciniinnatee rakkoon adda addaa, ba'aan adda addaa, gidiraan adda addaa irra gahaa jaarraa 400 guutuu osoo waa takka eenyummaa isaatii fi aadaa isaa hin daganne cunqurfamtootaan yookaan immoo nafxeenyoota sirna nafxeenyootaatiin bara meeqa guutuu waxalamaa kan as geeru sabni Oromoo Walloo yeroo ammaa waan irra jiru namni sooshaal miidiyaa hordofu inuma dhagiyaa numa arga jedheeti yaada. Yeroo akkas fudhannu lolli amma banameeru kuni lola haarawaan miti. Lola bifa jijjiirrateefaa haalaa fi amala jijjiirrateefaa yeroo jijjiirrateefaa uummata Oromoo Walloo zoonii kana keessatti irra gaggeeffamuun
lolli kuni hiika biraa hin qabu. Sabni Oromoodha godina addaa jedhamee naannoo Amaaraa kana keessa jiru asuma jiraachuu hin qabudha gabaabaatti. Wanni biraa hin jiru. Namni naannoo Amaaraa keessatti wallagga falmatu. Namni naannoo Amaaraa keessa ta'ee wallaggi biyya keenya jedhu. Oromoo walloo tana asitti ijaan arguu hin danda'u. Wanni wallagga nu fidee deemu hin jirru. Diinni keenya funyaan keenya jala jira, as jira, diina keenya asii dhabamu kana. Zoonii kana akkana waan nama isaan beekumsa isaaniitiin, dandeettii isaaniitiin, fedhii isaaniitiin namaaf qoodee namaaf kennee sanitti nagahummaa keenyaaf jecha zoonii kana maqaa moggaafnee fi akka as keessa jiraatan taasifne kanaafuu asii dhabamsiisuu qabna isaanii. Naannoon kuni naannoo Amaaraati waan ta'eef godinum saba Oromoo jedhamee wanni afaan kana dubbatu wanni aadaa kanaan calaqqisu namni Oromoo jedhamee godina kana keessa jiraachuu hin qabu ka jedhu lola duguggaa sanyiiti, lola dhabamsiisuuti, lola aadaa fi eenyummaa amantii kana dhabamsiisuu namni afaan Oromoo dubbatu Walloo keessa akka hin jiraanne godhuuti. Kuni gaafa duraa akkuma beekamu baroota afran kana keessa haa ta'u gaahimee rakkoon Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kan walumaan beeknu kun rakkoo bara dheeraati. Rakkoo bara 4 fi bara 3 fi bara meeqa jennuun miti. Rakkoo bara 50 bara 60 keessatti uummata Oromoo irraa keessattuu akka jiraata akka biyyaatti uummata Oromoo irraa rakkoo dhabamuu hin dandeenye. Haa ta'u rakkooleen amma gadaa ammaa kana dhufaa jiran immoo gadaa biltiginnaa kanaan waggootan afran kana keessa dhufaa jiru. Wareegama silaa dur kaffalamu caalaa wareegama qaalii nu kaffalsiisaa jira jechuudha. Gaafa durii liyyii haayiluu bobbaasan liyyuu haayilii jedhaniiti qaama mootummaa federaalaatiinis kan beekamtii qabu. Qaama mootummaa naannootiinis kan beekamtii qabu liyyuu haayilii sanii abbaan uummata keenyaa dararaa hiraaraa ture. Amma immoo bifa addaa faannoo jedhanii deggersa liyyuu haayiliitiin kashlabboota Oromoo fedhii Oromoo hin qabne amantii kanallee amantii musliimaa kanallee hin qabne kashlabboota kana beekamtii kennanii fi karaa mootummaa naannootiin karaa mootummaa federaalaallee beekamtii qaba. Kanaafuu isaan liyyuu haayilii isa jennuuti, faannoo isa jennuuti, mootummaa naannoo Amaaraa isa jennuuti, mootummaa biltiginnaati isa jennu garaagarummaan isaan qaban yoo jiraatu aangoo irratti ani aangoon kiyya xiqqaadha, aangoo sadarkaa xiqqaan qaba jechuudha. Yoo aangoo irra wal falman malee kaayyoon isaanii tokko nu dhabamsiisuudhaaf akka saba Oromoo waliigalaa nu dhabamsiisuudhaaf kaayyoo tokko qabanii deebi'ee immoo akka godina kana keessaa sabni Oromoo jedhamee Walloo keessaa itti dhabamutti warra halkanii guyyaa xiyyeeffatee beekamtii mootummaatiin deggersa mootummaatiin meeshaalee ammayyaawaa hidhatanii saba Oromoo Walloo kana itti duguuguu fi sanyii dhabamsiisuudhaaf kaayeffatanii ka'anii sabni Oromoo kana guutuutti waan kana quba qabaachuu qaban jedha. Ayyee galatooma obbo Idris mee gara obbo Muusaattan deebi'a. Mee yeroo adda addaa sirni nafxanyaa kun maalumaaf uummata keenya Oromoo Walloo irratti maalumaaf xiyyeeffatame maal isiniif fakkaata rakkoon jarri masaanummaan jarri uummata Oromoo Walloo waliin qaban maalumaaf itti xiyyeeffatan? Ayyee galatoome wanni nu irratti xiyyeeffataniif akka ilaallutti waa sadii fi inni tokkoffaan sabummaadha. Kan lammaffaan amantiinis wal qabata. Inni sadaffaan ammoo naannoo san keessatti ummanni naannoo sanii nuyi akka jirrutti qotee bulaa fi tiffatteedha. Akkuma obbo Idris kaase warra paartii siyaasaa naannoo san keessatti uumamee isaanii dubbatuun qabanii warra miidiyaan qabanii warra mootummaa keessatti bakka bu'ummaan qabanii kan barbaade ajjeesee kan barbaade rarraasee kan barbaade hidhee yoo bakka biraallee dhagahame naannoo sanitti maqaa addaa moggaasee waan akkasitu jira kanaafin akkas godhee ofumaa jedhee ofumaa humna hidhatetti bobbaasee kuni cunqursaadha, balleessuu yaadudha, itti buqqisuu yaadudha. Hanga irratti uummanni kuni waan itti dhufee ofirraa deebifnaan hangana dhagahame malee odoo ofirraa deebisuu waan dadhabu taate kaayyoon isaanii inni tokkoffaa naannoo san keessa kan isaan dide buqqisee itti ari'u kan ammoo isaanii bule akka ofii barbaadetti bushuudha. Saba Oromoo godina addaa Oromoo Walloo kan jedhamee naannoo san keessatti jiru hin barbaannudha. Ifuma ifatti adda babayii irratti banii ja'aa jiran jecha amma.
amata afur kana keessatti cunqursan amata dheeraa odoo turellee amata afur kana kan jijjiirama aangoo bilisiginnaa amma dhufe kanaatiin amata afur kana keessatti akka addatti ilaalamne akka addatti wanni addaa ija addaatiin ilaalamee uummanni kun bobbaa fi jireenya mana isaa keessatti jiraatu dadhabee jira jechuudha. Kuni kaayyoon isaa naannoo kana keessaa ni balleessinaa kan jedhame. Guyyaa tokko tokko yookaan baatii tokko tokko bara keessaa lolli guddaan kan dhagahamu haa dhufu malee takka uummanni keenya mana isaa keessatti du'ee ukkaafamee yodoon dararamin hafeen beekuu jechuudha. Kan ammaa kun immoo inni ammaa bara baraan bifa jijjiiranii liyyuu haayilii humna addaa kan jedhamu kana bifa jijjiiranii malee qaamni ajaja kana kennuu fi bakka inni ammoo jarri kun dhufu bakkuma tokko jechaadha garte. Uummanni sun naannoo sun Affaarinis wal daangessaa, Amaaranis wal daangessaa kan amma amata arfannan kana keessatti warra wal daangessu wajjin wal dideen beeku uummanni keenya. Qotee bulaadhaan tiffattee Amaaratiin wal dideen beeku. Kanaafuu kun egaa dhabamsiisuu yaaduu malee waan biraa ilaalcha biraa hin qaban nutti hin fakkaatu dhabamsiisuma kan barbaadu jiran jechuudha. Ayyee galatooma mee akkuma beekamu finxaaleeyyiin garee Amaaraa sooshaal miidiyaa adda addaa irratti as bahanii jalqaba waraana uummata Oromoo irratti banan kana milkeessuuf tokko kan jalqabaa uummata keenya uummata Oromoo Walloo balleessuudha kan jedhudha. Mee dhugama uummata kana fixanii ajjeesaniituma lafa kana fudhachuu barbaadamoo mee kun mee maaluma yaadan isinitti fakkaata yaadu kun? Hayyaga isaan dhugatti kaayyoon isaanii isaan fakkaata. Kan biraa waan ilaalcha biraan qabu manni ni gubatta, qabeenyi namaa ni saamama, namni akka yoo dhahamellee akka yaala hin arganne ni godhama. Gandattii san keessa ba'ee naannoo biraa bakka manni haakima guddaan jijjiirullee akka hin dandeenye ni daangeffama. Naannoo sanitti yaaliin godhamaa jiru hundi isaa sanyii duguugaa Oromoo achi balleessuu yoo ta'e malee yaadni biraa milikanni biraa badiin biraa kan jiru hin fakkaatu. Kanuma jennee yaanagaa yoo danda'anis yoo dadhabanis san isaanuma fi rabbi beeka malee. Mee gara obbo Idriisitti tan deebi'a. Mee amma haala qabatamaadhaan haala lafa jiruun mee miidhaan uummata keenya irra gahaa jiru akkamiin ibsitan mee gareen kun maal raawwataa jira mee qabatamaadhaan uummata daawwattoonni keenya akka hubataniif qabatamaadhaan mee maaltu irra gahaa jiru uummata keenya maal godhaa jiru? Ulfaadhu obbo Jamaala wanni kun bari waanuma ifaadhaan inuma tuttuqnaa inuma dubbanna jechaadhaaf yoo ta'e malee aggaammiinii fi gochi amma gaggeeffamaa jiru waanuma bal'inaan ibsu nama barbaachisu qabu. Gareen kun garee yoomiyyuu rafuun miti. Ammaaf haqabbanaa'u haa jennu malee yoo yaadatan ta'e bara dabre Ramadaanuma lolli kan baname uummata kanarratti wanni Ramadaana itti filachaa jiranii fi uummanni kun uummata muslimaati, uummata rabbi ofiitiif sujuudu, uummata rabbi ofiitiif ajajamu, uummata sooma baatii kabajamaa kana soomu, namni hin nyaanne, namni hin dhugne, dheebuu qabaa, beela qabaa, dadhabbii qabaa, wareegamaa qaalii isaan kaffalchiisa waan ta'eef akka fedhan dhuganii akka fedhan nyaatanii humna fedhaniin uummata kanarra duulanii dhabamsiisuudhaaf humna uummata kanaa akkaataa uummanni kun waliin dirmanne uummata kanaan dhabamsiisuudha. Inni lammataa immoo carraan amma jiru Walloo keessatti hiccitii namni hin beeknetu jira amma. Hiccitii namni hin beekne karaa mootummaan bilxiginnaa dameelee isaadhaa hanga aanaalee keessatti ijaarratee babal'ifatee gochi inni yookaan immoo tarkaanfii inni jalqaba fudhatu lolli bakka fedhe sabaa fi sablammoota jedduutti illee yoo ka'e akkaataan namni ganda tokkorroo gara ganda tokko waliin dirmanne danqaadha jechuudha. Maaliif namni lola dirmattan meeshaa sinirraa fuudhamaa kan jedhu danqaadha. Lammataa immoo sakatta'iisa garaagaraa jira. Namni akka qalbiidhaan waliif dirmachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu carraa kanatti fayyadamanii walii dirmachuu hin danda'anii yeroo humna salphaadhaan humna guddaa qabnu kanaan humna salphaa kana dhabamsiisnee injifannoo guddaa irra galmeessuu qabna. Kanaafuu saba kana haala kanaa yoo ta'e malee haala isaan quufa qaban yookaan haala isaan soomana malee jiraniin dheebuu hin qabne saniin bakka isaan waliif dirmachuu danda'a sanitti
saba kanarra akka aanuun dandeenye arganiiran humni hidhate hamma funyaanii hidhate dhufee saba qotee bulaa waa takka hin beekne kana akkaataa injifachuu hin dandeenye maaliif rabbiinis nu gargaara lammata immoo haqa qabna jihaada nuyi qe'ee keenya irratti yeroo hunda kan falmataa jiru gaaf takkitti taankuu takkallee deemne qe'ee namaa irratti falmannee hin beeknu jechuudha. Kanaafuu nasriin immoo namuma miidhame bira kan jiru nasri rabbiin quraanuma isaa keessatti dubbate jechuudha. Nuyi nasri jihaada nuyi jihaada qabna maaliif qe'ee keenya irratti qabeenya keenya irratti ijoollee keenya irratti waan qabnu irratti nu saamu nu buqqisu nu hiraarsu kanaafuu rabbiin immoo qe'ee kee irratti du'uudhaaf mirga siif kennee jira shahiidummaadha kun jechuudha. Kanaafi sababa kanaafi isaa wanni deemaa jirani wanni asirratti carraa kanatti fayyadamee tuquu danda'u amma waan yeroo ammaatii fi miidiyaa uffisa argate qofa wanni dubbatamaa jiru jechuudha. Mootummaan kun ergumaa gaafa aangoorra dhufe kaasee sabaa fi saba walitti buusu dalagaa isaa dalagaa manaa isa guddaa godhatee ijoo godhateeti maaliif haala biraatti waan danda'u keessattuu saba Oromoo kana bakka hunda mataa gadi qabuudhaaf filannoon yookaan immoo nuni kaayoo inni qabu sabaa fi sablammoota saba kanarra bobbaasee bakka hundaan daangaa saba kanaan wal itti daangeessu hundarratti yoo kan beektan ta'e akkuma hubattan kanatti bakka hundaan har'a sabni Oromoodha Oromiyaa tana guutuutti saba inni walitti hin buune hin qabu saba Somaalii sabeetasanii rakkoo Somaalii fi Oromoo karaa bahaatiin karaa kibbaatiin saba gaariitii fi Boorana jedhee isuma beeknu walumaan beena kanuma dubbifnu karaa Wallaggaatiin kanuma dhaggiyaa jirtan kana bara meeqa guutuudha. Kanaafuu wanni kun nuti immoo gara Oromoo Walloo kanatti yoo ka fudhatan ta'e Amaaraa wajjin akkuma beektan kana yeroo dheeraa qabna kan hin yaadatamnee fi kan hin dubbatamnee fi yeroo hunda kan hin dubbatamne immoo saba Oromoo Walloo kana naannoo amma baatee dhiifama bilbila narra bu'ee fa'aadha naannoo amma baatee kanatti yoo kan dhageessan ta'e waggoota 8 guutuu ummata Affaar kan amantii takka qabnu kana seenaa keessatti sabaanis saba kuushii taanee walitti firoomnu saba kanaa wajjiniin rakkoo biraa osoo hin taane rakkoo mootummaan isaan deggereetii fi akkaataa nuti itti dhabamnu bara 8 guutuu saba Afariitiin lolamaa jirra jechuudha. Garuu wanni kun uffisa miidiyaa argateen beeku abbuma rabbiin carraa argateettu miidiyaatti sagalee wahii ergateefaa malee amma torbee kana guutuu gaafa amma naannoo wasan qurqur kanatti naannoo wanni faannoo Amaaraatiin baname kanarratti aanaa baateeti gandoota qilaa jaanjiroo itti jedhamu yookaan gurree jedhamu aanaa baatee irratti lola hidhattoota Afariitiin liyyuu haayilii Afariitiin kan fannoon achiillee waliin hirmaate qabatamatti ragaadhaan kan eenyummaa fannoodhaa qabameeru jechuudha namoota sila booji'aman keessatti jechuudha. Kanaafuu wanni kuni rakkoon kuni uummata Oromoo Walloo kana duguugsuu fi qeerraa buqqisuudhaaf waan hin himamnetu jira yookaan immoo miidiyaa uffisan arganne malee godina keenya kana keessatti godinni tun aanaalee 7 of keessaa qabdi. Aanaa 7 tana keessaa aanaaleen osoo godina Kamisee tana keessatti argamanii aanaan baatee tun immoo marfata asiin harbuu fi kombolcha dasee dabarree naannoo Amaara bakka afaan Amaaraa sabni Amaaraa itti jiru dabarree ishiin immoo achiin Afariin achiin kan ol qabu asiin Amaarri kan gadi kutuu danda'u baatee ishiin jedhamtu tun immoo qofaatti immoo ishiin marfama keessa jirti waggaa 8 kana guutuu zooniin keenya kun yookaan aanaan 7 kun baatee deemee dirmachuu hin danda'u. Lolli sirra dhufe goote wareegama barbaaddu kafalte dhabama taate isaa sun immoo qofaa isaaniitti ofii akkuma Walloon marfama keessa takka waliigalaa jirtu baateen tun immoo marfama addaa keessa jirti jechuudha. Amma dhiyeengadda lola dhiyeengaddaa kanatti yoo xiqqaate lubbuu nama 4 bira dhabneerra kan madaa'ee dhiisiiti lubbuu nama 4 dhabneerra gaafa amma asitti wasan qorqorritti lolli jiru kana achi hidhannoonni Afariidha keessattuu yeroo ammaa kana barana isaan ummata mootummaa biratti fudhatama guddaa qabanii maaliif juntaa dura dhaabbatanii kan jedhu badhaasa karaa mootummaatiinis waan qabaniif ilaalchi yeroo Itoophiyaan tun guutuutti hanga dabra biraanitti lafi itti banaa teessanitti karaa naannoo Afarii kanaan abbaan gootummaadhaan dura dhaabbatee biyya kufiisarraa yookaan immoo karaa daandii Jabuutii kana akkaataa inni tuhannoo juntaa jala hin oolle wareegama barbaachisu kaffalameera jedhamee mootummaa federaalaa biratti beekamtii guddaa qabanii badhaasa guddaatti argatanii jiranii kanaafuu meeshaanis rasaasnis akka qalbii waan kennamuufi saba kana buqqisuu itti fufaniiranii dheengadda masjidallee gubaniira Ramadaan rabbiin isaa islaama nuti islaama jedhanii qilaa jaanjiroo bakka jedhamutti masjidinis gubateera qe'een namaatis gubateera kanaafuu waggoota 8 kana keessa isa du'ee fi isa madaa'e kana jedhee waan sirii himuu qabu hin qabu
lafti misooma fi ta'u lakka akka mi'ooytuu jedhamu faa bakka lolli kun waggaa 8 akka haraa ramadaana itti ka'ee lafa jallisii misooma namni gurmaa'ee qabeenya guddaadhaan lafa misooma jallisii timaatimiin mangoodhaan burtukaanaan itti oomishuu danda'anitti lafa san gubanii qe'ee sanirraa buqqisanii lafa aanaa baatee bakka shari'aa jedhamu gubanii bakka abilaaloo jedhamu gubanii bakka gobeentii jedhamu gubanii dhakaachoo bakka jedhamuun aanaa baatee kana hamma garfaa asiin karaa booraa jedhamuun asiin hamma daamatoo hamma habusee bakka jedhamuun naannoon garfaa kun asii kaasee hamma warra waayyuu aanaan baatee tun guututti lafti hin gubanne lafti hin buqqaane lafti ummanni Oromoo itti hin dararamne hin jiru jechuudha. Isa naannoo Amaaraa kana beekamtii argateetii fi ammatti waan amma hatattama itee oo'aa teetti ka'aa jira malee karaa hidhattoota shiftoota Affaariin sabni keenya wareegama qaalii Ramadaan kana keessa yoo xiqqaate erga Ramadaan kun isheen toora nama jahamuun nama torbaa dhabneera lubbuudhaan isa madaa dhiisiiti. Hidhattoota naannoo Affaariitiin qacalee meeqa jechuudha. Golgaan jiru amma mootummaan bilxiginnaa hanga aanaaleetti summi inni facaasaa jiru ummata keenya dugda walii garagalchuudhaaf maqaa namaa moggaasanii maqaa shanee jedhu kana keessattuu amma ergaa juntaan dhufee warri TPLF kun dhufanii biyyattii akkana goggodhanii deeman kanaan Wallo keessatti maqaan siif mogga'u ati tikfataa tahi ati qotee bulaa tahi waan feete tahi ati Oromoo afaan Oromoo dubbatteenaan ati shaneedha jechuudha. Yoo ilaalchi kee xiqqoo takka waan bilxiginnaan feetu waan bilxiginnaan haa jettu dubbattee fi haasoftee fi bakka isaan deeman walgahii isaanii deemtee xiqqoo ta'e malee maqaan ati qabdu yoo ilaalcha isaanii kan mormitu taate hidhamu ajjeefamu maqaa shanee jedhuun addanfamu ummaticha immoo maqaa shanee jedhu kanaan akkaataa inni walii dirmachuu hin dandeenye lola amma itti haa jiru kanarratti keessattuu aanaa baatee keessatti namni garfaa waayyuutti walii dirmachuu hin danda'u ganda takkaarratti shanee jedhanii wal ajjeesaa jiran ofumaatu wal ajjeesaa jiran shanee adamsaa jedhanii ijoollee lubbuu ofii baafachuudhaaf gama mukaa sheentelle shanee ajjeesna jedhanii hanga har'aa ajjeesanii namni ajjeese sun osoo hin hidhamne amma yeroo itti bashannanee itti qamahaa jirutu jira jechuudha. Kanaafuu qabeenyi ummanni Walloo qabu fakkeenya burqaa lafti burqaa jedhamtu ni jirti. Daandii amma karaa Jabuutii geessu kanarra daandii gurraacharra jira. Burqaan kun erga Affaariif kennamtee beekamtii mootummaatiin erga kennamtee fi hanga amma ummanni kun burqaa tanan deebifadha jedhee halkanii guyyaa takkaa yaadeen beeku bakkuman jiru san irratti nagaa yoon jiraadhe. Amma ummanni Walloo qotatee buluu hin danda'u keessattuu aanaan baatee qonnaan buluu hin danda'u. Yoo makiinaa argatu waan silaa qotiyyoodhaan qotusan makiinaadhaan tika walii godhee akkaataa makiinaa sanii sa'a gabaabtuu makiinaa sa'aatiidha yeroo hedduu waan qotuuf makiinaa yoo argatanii makiinaa sanii qochisiisu yoo ta'e malee lafti durii qotee bulaan keenya qotatu garfarraa kaasee hamma waayyuutitti namni lafa saadhaa itti dhiiseera jechuudha. Lafi saadhaa itti dhiiseera. Ooma siqnee lola amma lafa barana fudhatamte abilaaloo bakka jedhamtu burqaarraa ol siqtee gara magaalaa baatee jalatti kan dhiyaattu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaarraa kaasee hanga sadarkaa 8 ka qabdu har'a manni abboota warraadhaa 20 ol gubatee har'a achirraa buqqaanii bakki isaan jiran lafni misooma yookaan immoo jallisiidhaan masnoodhaa itti gubatee itti barbadaa'ee itti manca'ee hidhattoota Affaariitiin qabamee taa'eera baatee jala funyaan baatee jala sanuma ta'ee yeroo ammaa kanatti amma kaleessa kaabireen bilxiginnaadhaa Affaarota hamma funyaanii hidhatanii magaalaa baatee keessatti araara buusna jedhanii yaamaniira. Araarri kun kaabinee jedduutti ta'a malee takka ummata jedduutti ta'e hin beeku. Dheengadda gaafa lolli kun ta'u kaabineen baatee keessatti Affaarota yaammatteetti asiin Affaariin kaabinee wajjiniin araara jedhee mari'ataa isaa sun achiin qilaa jaanjirootiin dhukaasa bananii jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya ummanni Oromoodhaa sabni Oromoodhaa ishii naannoo Amaaraa tana qofa osoo hin taane sabni Oromoo bakka hundaan sabaa fi sablammootaa wajjiniin wareegama qaalii akka kaffalaa jiruu fi qeessaarra akka buqa'aa jiruu fi jireenya dhabee gadadoo keessa akka jiru akka nu beekuu dandeessanii finxaalayyiin Amaaraa gadis qofa osoo hin taane amma magaalaa baatee keessatti yeroo hunda qawweedhaan makiinaadhaan deemanii alaabaa lumitti isaanii baatatanii magaalaa keessa deemanii dhiichisanii nama bar isaan dubbisu isin maal nama jedhu yoo argan ajjeesuudhaaf namni karaa mootummaattis namni isaan gaafatu waan jiru maaliif kaayyoon isaanii tokko kaabinee mootummaan filatee of harkaa qabu kaabinee garaadhaa yookaan nama sabaaf hin dubbanne nama aangoo isaaniitiif qofa yaadu waan ta'eef sababa kanaatiin Walloon bakka hundatti itti miidhamaa jirti. Keessattuu baateen immoo sugumaan marfama keessa jirti. Amaarri dhugumaan liyyuu haayiliin Amaaraa deemee baatee keessatti lola akkanaa geggeesse waasiniin hin jedhu namni isaan ofirraa loluudhaaf itti fatu hin jiru maaliif diina ofitti hin baay'isnu kan jedhuun Affaarii wajji waggaa 8 guutuu jirre jechuudha.
Kanaafuu saba tana as keessaa dhabamsiisuudhaaf kaayoo bilxiginnaa qabuu fi kaayoo nafxanyaan qabu saba Oromoo Walloo kana nu keessaa achi keessaa godina tana keessaa dhabamsiisuudhaaf yaada qabamu malee rakkoo nuti uumnee fi yookaan immoo gochi nuti dalagne hin jiru jechuudha. Egaa daawwattoota keenya miidhaan dararaan uummata keenya irra gahaa jiru yoo dhageenyu kan hedduu nama suukanneessuu fi kan garaa nama nyaatudha. Obbo Idris haala gaariidhaan ibsitanii gaaffii kiyya fana jalaa kaastanii maalaan keessaa yeroo hundaa barumsa Ramadaanni seenu wanni jarri kun uummata keenya irratti waraana banan kanaaf deebii gahaa naa kennitanii jirtanii maaliif uummanni keenya soomaaf dheebuudhaan dararamaa dadhabee humna dhabutti jarri quufanii araqee dhuganii nyaata nyaatanii uummata keenya irratti waan hin taane gaggeessuudhaaf akka deemanidha kun ifaa. Kanaaf yeroo uummanni keenya ibaadaa irra jirutti dhokatanii dhufanii uummata keenya miidhaan kun hedduu waan garaa nama nyaataati. Mee akkuma beekamu gareen shororkeessaa faannoo jedhamu kun yeroo adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaa irratti sunni jedhamu maali ibin waraana shaabiyaatiin faleenjaa jedhanii leenjii guutuu qabaa waraana guutuu qabaa uummanni keenya ammoo qotee bulaadhaa aadaadhaan tikfataa waan ta'eef gammoojjii waan jiraatuuf hidhannoo haa qabaatu malee leenjii waraana warra qabu miti warra qotee bulaadhaa waraanni qotee bulaa irratti nama hidhame warra leenjii fudhatee labsan. Haa ta'u malee sooshaal miidiyaa warra finxaaleyyii kana yoo ilaallu namoonni gurguddoon jalaa du'anii boocha ta'aa jiru. Nu jalaa ajjeefamee nu jalaa wareegamee maal jedhanii ofuma garuu uummanni keenya qotee bulaan namoota akkanaa kanneen ofirraa qolataa jira. Mee kan akkamitti ibsitu? Obbo Muusaa irraan jalqabaa obbo Idris asumarratti naan ibsitan. Ayyee galatoome isaan akkitti injifatuu jiran uummanni keenya yoomiyyuu takkaa hulaa isaanii dannee daangaa isaanii dabarree bakka isaan ta'anitti uummanni kun itti dhufa. Dhugaan nama injifachiifti dhugamaaf injifattaa jiran humna qabaataniitime. Humni isaan qaban yoo taate duraanillee tokkummaa hanga tokko ni qabanii kana tokkummaa sanillee ni diinnaa ummata kan akka isaan waliin qaqqabne akka walitti hin dirmanne goonaa jaanii kaadiree karaa isaaniitiin godina kana kaayyatan ammata kana keessatti diiguudhaaf akka walitti hin dirmanne hedduu yaalii godhaa jiran jecha dhiingaddallee odoo qawween ganda tokkotti dhukkaatu keellaa dhaabanii akka namni bakka biraatii bakka isaa bakka qawwee dhukkaatu kana dhaqee dirmachuu hin qaqqabne godhaa turan jecha. Baada humna isaaniitii ol ta'anii lubbuu isaaniitii jecha keellaa san buqqisanii bakka sanii makaatan malee tokkummaa uummata keenyaa kanallee diiguudhaaf kaadiree wajjin yaalii hangam guddaa tokko godhaa bahanii wanni injifataniif dhugaa gamta qofaadha. Leenjiin qabanii hidhannoo yoo qabaatanillee hidhannoo loon hin tiffatan maasaa ofiitiin eeggatan xiyyiita 30 xiyyiit 60 qofaa qabaatanii deemu uummanni keenya qawween isaan qaban kilaashii garuu kan injifachiisaa jiru dhugaa isaan qaban qofaadha. Dhugaa warra qabu rabbiin isin gargaara. Injifannoon keenya kan dhufaa jiru dhugaa qofaan nu dhufaa jira jechuudha. Karaa biraatiin hanga tokko walitti dirmannaan ni jira. Sayyaalii godhanii kaadireen godina adda addaa keessatti hatta hamma liqaambarii gandaa durataa ganda keessatti illee gabbuusanii namni akka waliin quba hin qabaanne akka waliin dirmanne maqaa adda addaatti moggaasanii ganda isa tokkooti akkana jeniini diiggaa akka isaan waliif hin dirmanne jinaazaa walillee akka hin kaafanne kan godhaa ture kaadiree ganda keessatti yaaliin kunillee ni jira. Humni shororkeessaa naannoo Amaaraa irraa yeroo adda addaa ka'u kun uummata keenya Walloo irratti gocha suukanneessaa ilma namaa irratti raawwachuun isaa ni yaadatama. Kanaan dura namoota madaa'anii gara ambulaansiidhaan gara mana yaalaa deemaa turan ambulaansii keessaa baasanii maatii guutuu cuubeedhaan qalanii ajjeesanii kun suukanneessaa jiruu ilma namaa keessatti waan garaa nama nyaataa waan nama gaddisiisaa waan ilmi namaa nama irratti raawwanne. Mee gaafa san uummata kana raawwate irratti wanni godhame jira wanni odeeffannoon warra kana raawwate irratti mootummaan tarkaanfii fudhate jira.
miidhaa yeroo ammaa deemaa jiru mootummaan maal yaada isin fakkaatamee isin akka yaada keessaniitti akka uummata irraa odeeffattanitti waan lamaan kan wal naqabsiisaa obbo Muusaa. Ayyee ulfaadhaa baga jiraanne kuni waan ifaadhanini mootummaan ofii raate waan ofii raate garam qulqulleessa yookaan immoo waan ofii raate san gocha ofii raate san maal eenyu irra dhiyeessa kan raawwachaa jiru mootummaadha jechuudha. Waan kana akka mootummaan raawwate kan eenyuyyuu ragaa ta'uu kan mirkaneeffachuu dandeenyu mootummaan magaalaan amma Shawaroobit jedhamtu magaalaa guddoodha jechuudha. Biyya mootummaan seeran kabachiisaa fi yookaan maqaa mootummaatti baatee taa'utti akkas ta'ee namni hammisi akkasitti akka nama bineensaatti cicciramee hablee fi dhagaa fi jagaraadhaan akkasitti cicciramee waan san mootummaan tarkaaffii takka osoo fudhanne yookaan immoo nama warra yakka san dalage eenyu qabee eenyu dhiisa magaalaa guutuudha bar saamichaa bar anattu dhayaa anattu ajjeesa anattu xiqqoo takkallee harki kiyya irra bu'uu qabaa jedhee saamichaa dhalaa dhiiraa wal saamaa jiran mootummaan gadi baheetu waan san gocha san hin balaaleffanne kasin dhibu keessaa waa godhuu dhiisiiti miidiyaan isaanii gadi bahee gocha san gocha shororkeessummaa gocha ilma namaaraan eeggamne jedhee miidiyaan mootummaa waa san itti balaaleffate waan jiru jechuudha. Kanaafuu ammallee taanaan isa ammaa kanas wanni mootummaan akka nama waan lolli hin jirre waan akka naannoo sun nagaa jiruutti miidiyaa mootummaa waan warra amaarummaa ofii leellisu. Sirna kana olaantummaa sirna kanaa yaaduu fi sabni keenya ofumaa dhukaasa bananii nutti dhukaasame ofumaa ajjeessanii nu ajjeefamne jedhanii warra waakkatu warra lafa jala bu'u warra badii ofii namatti injifannoo yoo argamtes injifannoo saammachuu warra biyyu yoommoo warra badii namarra dalagees badii isaanii san namatti hirkisanii ofii of qulqulleessuu barbaachisu. Miidiyaa isaanii santu oneeg shaneedha maqichi jiru onoguma shaneeti abbaan lolamaa jiru qeerra deemee ummata qotee bulaa fi horsiifataadha. Garuu deebiin isaan qaban oneeg shaneedha tarkaaffii nurra baneeti kan jedhan jechuudha. Wanni isaan dalagan abadan hin dubbatamu. Isaan waan dalagan hin qaban. Isaan nama nagaati. Yeroo hunda isaan nama nagaati. Bara baraan. Soomana kanaanis soomana soomeefaa kan deemee dhukaasa banu jiru isaanuma keenya kana jechuudha. Akka isaaniitti akka ilaalicha isaaniitti. Qeen irra banamus wasa qurqur dhufanii bananiifa qeen irra banamus garis deemanii qe'ee keenyarra Shawaaroobitii haasan. Lolli kan itti ta'e Shawaaroobitimmi. Naannoo wasan qurqur bakka jedhamu kollaashii bakka jedhamu faadha. Bakki lolli itti banamu jiru. Garuu isaan kan haasan Shawaroobit liyaa xaqaa jedhan. Oneeg shanee Shawaroobit liyaa xaqaa kana wanni isaan haasan halkanii guyyaa miidiyaan isaanii dhaabonni siyaasaa isaanii kaayoon isaanii tokkuma isaan. Hatta muslimni isaaniillee kaayoo irratti tokkuma isaan waan garaagarummaa wal caalaa waan qaban isaan. Kaayoo irratti tokkuma isaan. Tokkuma isaan waan gara Itoophiyummaa tanaa fi leellisuu fi alaabaa lumuutii tana qabachuu fi akkas taanee fi akkas goone isaa waan garaagarummaa qaban hin qaban isaan tokkuma isaanii jechuudha. Waan kana irratti mootummaan kana wanni gaafii gaafatamnullee hin jiru. Kan uummanni Oromootis wanni beekuu qabu keessa tarkaaffiin bakka fedhetti fudhatamu mootummaa seera kabachiisaa. Mootummaan ofiitu biyya goolaa jira. Abbaan biyya jeeqaa jiru mootummaadha. Mootummaan biyya jeeqaa jiru mootummaan biyya akka biyyi nagaan arganne taasisaa jiru. Deemeefaa kanas asiin guggufuu kanas asiin tuttuquu bakka hundatti ollaalee Oromiyaa jiran hunda wajjin saba kana wajjin akkaataa sabni kun nagaa ittiin arganne akkaataa sabni kun tasgabbaa'ee siyaasaan isa itohuuti wal hordofee ilaa fi ilaameedhaan haala Oromoon irra jiru wal ga'uu hin dandeenye sumi jeddu facaasee maqaa nu moggaasee maqaa kanaan akkaataa Oromoon itti wal xureessuu fi wal jala hin deemne kana mootummaan dubbii dalagaa guddaa godhatee namni deemaa jiru kanarratti dhimmi walloo bar mootummaa biratti waan takka miti dhimma takka miti bara silaa osoo gaaffiin kan deebi'u jiraate nu heetin miti yookaan isa sooshaal miidiyaa irra bahee gaafatu dhiisiti paarlaamaa isaanii keessatti dhalattoonni walloo takka namni lama takka bakka bu'anii godina kana achi deemanii paarlaamaa irra bar gaafii gaafatan qabani. Saniifillee gaafii hin deemne paarlaamaa irratti paarlaamaa biyya bushu waa murteessuu danda'u irra gaafiin akkasii gaafatame inumayyuu akkamitti gaafii gaafatamuu gaafii kana achitti paarlaamaa irratti akkamiin kaasuu danda'anii shaneetti isaan ergate bakka jedhanii ni bara. Har'a Amaara biratti Oromoon guutuu shaneedha. Amaara biratti warri biyya bulchaa jiru warri akka mootummaa naannoo Oromiyaa ofiin jedhu maqaa isaanii hudhuu hin barbaadu. Isaan biratti Amaarota bira nafxeenyota biratti shaneedha jechuudha. Maqichi maqaadhaan nuyi tokkuma. Garuu gocha irratti isaan kuni biyya bulchina jedhanii diina isaanii adda baafachuu dadhabanii diinni isaanii guddaan har'a Oromoo ta'anii akkaataa Oromoon itti ba'u akkaataa qe'een Oromoo itti gubatu akkaataa qe'een Oromoodhaa itti buqqa'uu fi sabni Oromoodhaa haadhi Oromoo daa'imni Oromoodhaa itti ba'u itti gubatu kana jechuudha. Kuni carraa mootummaan amma jiru baneef malee
Eessa turan waggaa 30 eessa ture mee nafxeenyaan kun eessa ture? Gaafa TPLF bushaa ture waggaa 30 eessa turan? Dhaadannaan akkis dhaadatan kunii fi hidhannoon amma kana hidhatanii deeman kun eessa turan mee gaafa TPLF biyya bushaa ture sani bara akkuma nama isa yoo nami humna qabutti dhufes sujuuda godhanii buluudhaaf kuni muuxannoo guddaa itti qaban jechuudha. Eessa turan waggaa 30 eessa turan? Waggaa 4 kana hoo abdii eenyuuti? Hayyama eenyuuti yookaan immoo eenyutu abshiiraan nu isinii jira simboota jira kan jedhee isaan wanni jedhe eenyume? Kanaafuu kana wanni gaafii guddaa walii deebisuu qabnu carraa kana kan argatan mootummaarraa carraa argatan. Mootummaa kanattu hayyama kenneeraaf nuti isin booda jira. Bara Abiy Ahmad gadi bahee paarlaamaa irratti Liyyuu Haayilii Amaaraadha hamma Jijjigaa erguu dandeenya nama jedhanni ni barreessa. Faannoon immoo hiikachuun qabu jedhee warra akka ganduu addarkaachofaadha bar warra sadarkaa mootummaa keessatti gorsituu fi hamma ministeera biyya alaa keessatti warra dalagaa ture bar har'a abbaan dhaabbate faannoon nama biyya kana rakkinarraa oolchaa jiru dandamachiisaa jiru faannoon hiikachuun qabu jajjabeeffamuu qaba beekamtii kennamuufii qaba jedhanii bar isaanii bar warra mootummaa keessa jiru bar abbaan falmaafii jiru. Garuu sabni Oromoodhaa har'a qeerroo jedhame qeerroo maqaan qeerroo sun bahee maqaa girrisa jedhamutti maqaa maal jedhamutti moggaafamee faadha sabni Oromoodhaa akkanaan jira jechuudha. Isaan kun faannoo jedhanii arma inumayyuu maqaa biraa moggaafatan amma seenaadhuma keessatti walloo kaabaa fi kibba qabdi malee walloo dhihaatii fi walloo bahaan qabdu jechuudha. Misraaq Amaaraa fannoo jedhan jechuudha. Misraaq Amaaraa jechuun naannoo amma nuti jirru kanaan karaa amma naannoo amma Kombolchaa kana harbuu kanaa fi hamma naannoo Kamisee fidatee akkuma beektan kana Misraaq Amaaraa fannoo jedha asii immoo Yeshawaa fannoo jedha. Gandattii hunda nurraa fudhatanii maqaatti moggaafatanii namni isaan gaafatu hin jiru akka fedhan ajjeesan nama fedhan ajjeesan nama fedhan bowwaarraan gatanii walloo keessatti maaltu tahaa ka'e barana naannoo Dawwee keessatti yeroo takkatti jumlaadhaan nama bowwaarraan qaarsisan jiranii ajjeesanii maaltu gaafatee kana eenyu godhu jira mootummaadha jechuudha. Waan mootummaan godhe mootummaan ofii deeggeraa jira ofii beekamtii kennee fi ofii hidhachiisaa jira eessaa fuudhanii hidhatan. Meeshaa hamma funyaanii akkana sinaayiparii fi meeshaalee gurguddaan hidhatan kana eessaa fuudhanii hidhan. Nuyi bara uummanni walloo kilaashiin ala meeshaa yoo nu biratti argamtu nu dhumattee bara. Atis hin jirtu meeshaa sunis hin jiru jechuudha kilaashiin ala. Uummanni Oromoo walloo kilaash takittii tanayyuu wareegama meeqaan tikfachaa jira ishii garii warra irraa guuranii qaban bara nama hedduu irraa guuraniiran jechuudha. Kanaafuu kun gabaabumatti walloon ammallee dhageettii hin qabu. Oromoo biratti walloon dhageettii hin qabu. Yaa Oromoo kaabaa fi kibbaan bahaa fi dhihaan ana nyaatu ana fixu isinitti darba. Walloon yoo dhumatte Oromiyaa walloon yoon as keessaa dhabamte Oromiyaadhaaf waa isiniif gaariin ta'u. Waa isiniif gaariin ta'u. Uummanni kun gaachana uummata Oromoo ta'uu qabayyuu uummata gaachana keessan akkuma waraanni bilisummaa Oromoo gaachana uummata Oromoo ta'e walloon illee gaachana keessa riqichanni yoo walloon isiniif gaddabarse uummanni finxaaleeyyiin namaaf naasuun qabne namaaf rifaatuun qabne kuni saba Oromoo hin hidhanne harka qullaa jiru. Uummanni walloo xinnuma takka kan akkana of dura dhaabbateeru sababa qawween tunii fi meeshaan tunii fi tun jirtuuf malee osoo harka qullaa jiraanne har'a du'a keenya haasa'uu dhiisiiti jiraanneetum har'a sadarkaa kanarra huwaan geenyu turre jechuudha. Har'a rakkoon akkanaa nu qunname jennee bakka itti haasa'u sanuu huwaan geenyu turre. Osoo meeshumti xinnoon tullee jiraachuu dhabde. Kanaafuu gootummaa saba kanaa dinqisiifattanii akkaataa saba kana bira itti dhaabbattan akkaataa saba sagalee hin qabne kana sagalee itti taatan aktivistiin Oromoo miidiyaan Oromoo hamma sinirraa eegamu uummata walloof kanaaf gaafuma rakkoon dhufte miti osoo rakkoon hin dhufne hundi haasa'amuu qaba. Mee walloo maal irra jirti gaafa rakkoon dhufte yookaan asii hidhattoota Affaarii nurra banamee nami jaan nurraa du'e gaafa Amaareen nafxeenyaa waggaa eeggatee yookaan immoo carraa eeggatee lola nurra banee nu ajjeesee fi nu madeessee fi nu godaansee fi nu buqqisee fi qe'ee nu gubame. Mee walloo maal irra jirti akkami jira walloon haalli walloon irra oolee fi torphee kana keessa jiru maal jedhamee waan biraallee yoo dhabame akkuma nama beektaniin gahee amma isin akka amma itti nu yaamtan kana miidiyaan Oromoo hojjechaa hin jiru bar hojjechaa hin jiru. Har'a Oromiyaa keessatti yoo hiriirri baate hiriirri bakka kanaatti ta'e bakka kanaatti wanni akkanaa ta'e jedhamee faa dhuguma aktivistiin ni jira ijoolleen walloon barumsi hin jiru carraa barumsaa argachuu hin dandeenyu. Yoo har'a nuti maqaa amma keessattuu lolli warra kaabaatii wajjin warra TPLF wajjin ta'e kanaan sababa lola kanaatiin manni yaalaa barbadaa'ee bakka haadhi keenya yoo kan ciniintiin itti qabu ta'e bakka itti hakkamamtuu qabdu jechuudha. Fakkeenya baatee yoo fudhanne gara dasee ergina. Maqaa lola kanaatiin amma namni dhukkuba miti balaa fedhee ofiin dasee deemuu hin dandeenye. Maaliif du'anii du'uma
baateetti sinuma duuti dateetti sinuma duuti mana yaalaa deemte mana yaalaa keessa tajjeefa naannoo kamiseeti hospitaalli guddaa Shawaroobitii fi gara naannoo Amaaraatti kan jiru jechuudha nuti hospitaala hin qabnu zoonii kana keessatti bar rakkoo meeqa baanneeti gaaga'ama meeqa bu'aa ba'ii bakka meeqa keessa dabarreeti bar kan jiru sanumayyuu tajaajilli hawaasummaadhaan wani nu guutame hin jiru bar hospitaalli of ga'e hin jiru bar hospitaalli hin jiru waanuma xixiqqooti keellaa buufata fayyaa yoo taate malee hospitaalli guddaa namni itti yaalamu itti hodhamu madaan yoo namni rasaasi keessatti hafe itti keessa buuqifamu hin jiru bar hin qabnu bar waan akkanaadha walloo kamisee walloo maali zoonii walloo wati jedhamu waan guddaa Oromoo biratti waan akkasitti fakkaata waanum sabni tun hankumti jirtu tun tokko taate dheerishiidhaa walumaaf tokkoomteetuma itti lolachaa jirtu sani tokkummaa sun amma moo akka durii san hin jiru waan beektan keessaa tokkummaa san abbaan dhabamsiisaa jiru bilxiginna bakka jiru kaabineeshiidhaa facaastee ati shaneedha isaan kun shaneedha shanee jini warri isaanii wajjin argamtan tarkaafii barbaachisu irra fudhatama isaan irra fagaadha jedhameefa maqaan nu moggaafame yookaan ati shanee deeggartaa yookaan ati shanee qallabdaa yookaan ati shaneedhaaf nyaata ergitaa jedhamne maqaan kun nu moggaafame tokkummaa keenya dur qabnu san hamma dur qabnu san amma tokkummaa waan jiru dhugaa sanitti taasa maqaa rabbiitiin kakadhee jedha jechuudha hin jiru tokkummaan akka durii walloo keessa hin jiru kanammoo kan nu dhorke bilxiginnaa hamma naannoon Amaaraadhaa ofiisaatti harka keessa kaatee nama ajaja isaa fudhatu achi kaatee ergateeti jechuudha warri godina kana bushu warri aanaalee kana bushu warra mootummaa kana bira fudhatama qabu yoo fedhe boruu ni jijjiira isaa yoo akka inni fedhe isaan dalaguu dhabanii boruu isaan jijjiiree nama isaaf akka inni fedhetti akka kaayyoon isaa galma isaa akka odeeffannoo argatutti odeeffannoo kana yeroo lolli itti eegalu lola kana keessatti hani abbaan ergu isaanuma jechuudha bilti kaabinoota masaanii jechuudha kanaafuu walloo rakkoo guddaa keessa jirti rakkoo haasa'amee hin dhumne yoo haasayaatun bille rakkoo walloon keessa jiru rakkoo haasa'amee hin dhumne keessa jira jechuudha nuti amma fakkeenya karaa baateetii fi karaa kamiseedha walii dirmachuun hin danda'amu maaliif asiin garbarraa kaasi baatee ol dabarteennaan zoonii kana jala kan hin bulle garbarraa dagaan irraa bakka jedhamuun kaasee asiin mudhii qalloo bakka jedhamtu asan hamma kombolshaa fi dasee kanaan harbuu keessa qaxxaamureetti kan gara kamiseedhaa dhufnu jechuudha kuni akka guutuutti naannoo Amaaraa kana jala kan bulu zooniinis zoonii keenya jala hin bulan jechuudha laala waan rabbii sin agarsiisu asii aanaalee torban tana keessa baateen eessa deemteeti jechuudha achiin Affaar bira jirti asiin Amaara jira kamisee dhumirraahu eessa fagaanneetti kan jiru kombolshillee baatee irraa kaasee kiiloomeetira 40 jechuudha kamiseen immoo meeqa akka ta'e ilaala kanaafuu nuti bakka hunda marfama keessa jira walii dirmachuu hin dandeenyu isa kamisee fi baatee walii dirmachuu dhiisiiti innumti naannoo harxummaadhaa jiille armaaddaawweerraan caffaarraan kuni hundinuu waliif dirmachuudhaan daanqaa keessa wareegama barbaachisu kaffalanii faa kasila waliif dirmachuun isaaniif danda'amaa jiru kanaafuu Oromoon bakka jirutti sagalee walloo itahuudhaaf wanni sin hanqisaa jiru maal sabni kun dhaamsa waliigalaatti hin deebina obbo Idris gara obbo Muusaatti deema obbo Muusaanis sa'aatiin fataraa itti gahee jira deemaatuma nu haasofsiisaa jiranii mee gara isaaniitti deebi'a mee obbo Muusaa akkuma obbo Idris kaasan uummanni Oromoo walloo diinaan marfamee jira daangaa Oromoo biraatiin walitti daangessuu hin qabu mee deeggarsi Oromoota naannoo biraa jiranirraa eegamu maal jettan mee maaliin haa birmatu uummanni keenya kan biroo kan giddugaleessa Oromiyaa jiru. Ayyee galatoomii carraanaan irraa argadhe tanaan obboleeyyan keenya bara darbee Shawaroobitti du'ansan gawwaan isaanii qabne biran darbu isaan akka carraa ta'ee warroonni achitti aduun qalamee ambulaasii keessaa harcaafame sun hundi isaanii ganda kiyya isa dhugatti uummanni sun waan doonatti fakkaatu malleedha maaliif uummanni sun ganda keenya sheekichi qaadiin guddaan manguddichi lagaa gaafa bakka san gahan ijoollee madoottee yoo namni ijoollee isaanii wajjin ijoolleen deemtee hin ajjeesanii nuti garuu manguddoo guddoodha sheekooleedha namni harkaan nutu kun jiru jaaniiti akkasitti bakka san dhaqanii ijoollee isaanii wajjin du'an isaanilleedha kan biraa uummanni walloo carraan inni qabu Oromiyaan guutuun carraa miidiyaatis carraa hunda laatee fi karaa danda'een dinagdeedhaan bira dhaabbatu.
nuti kan miidhamne nu qabnu miidiyaa tokko hin qabnu warra bakka bu'ummaa tokko hin qabnu warra nu dubbatu hin qabnu kan dubbatellee saree godhanii tariyaan ga'oo sagalee isaa dhaga'uu hin taane saree godhuuf jiranii jarraan uummata Oromoo irraa nu qabnu uummanni Oromoo dirmannaa guddaa akka uummata keenyaaf godhu barbaannaa jechuudha. Rakkoon kun rakkoo guddaa mul'atu jira malee rakkoon uummata keenyarra jiru rakkoo hagana hin jedhamne amata arfannan kana keessatti namni lubbuun dhabame namni godoloo ta'e namni miidhaan adda addaa irra ga'ee sababa mootummaatiin hagana jedhamee kan tilmaamamuu hin dandeenye hedduudha jechuudha. Kun sababa yookaan gabaree yookaan ammoo uummata lamman walitti bu'ee miti sababa mootummaa kana qofaadhaan kan lubbuun darbee fi kan agartee har'a miilli irraa citee harki irraa citee naafa'ee manatti hafee meeqatamtu jira jecha kan namni lubbuun irraa darbee yatimni ta'e kumootaan lakkaawwama kun hundusaa uummanni Oromoodhaa quba nuun qabu akka quba nuu qabaatu dhaamsa sumaanan dabarsa galatoomadhaa ferra nu gootaniifis galata guddaa qabdanii yeroo rakkinni dhufe bicha ummata wal barbaadanii hin dubbisinaadha yeroo hunda rakkoo jiruus furmaata jiruus akka ummata wal duukaa jiraatan asumaanan sin gaafadhaan jaha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gama kiyya. Ayyee obbo Muusaan sa'aatii dheeraa sooma ooltee bakka hojiitti baatee uummata kiyyaaf sagalee taajettee gaaffii fi deebii kanarratti hirmaachuudhaaf osoo sa'aatii sitti dhiphatu toora zuumiitiin asitti hirmaachuu keetiif baay'ee galatoomii gaaffii xumuraa obbo Idrisiif dhiyeessaa ati yoo sa'aatiin sitti geelle yoo baate yoomaa sirra laallu garuu haga obbo Idrisitti yoo sitti mijaa'an hojiin turuu dandeettamee gara obbo Idrisitti deebi'aa hin goolabnaa marii keenya guyyaa tokkoon waan hunda haasumnee hin fidnu. Mee akka waliigalaatti gaaffii obbo Muusaa gaafadhe kana wal qabsiisiitii uummanni Oromoo akkamitti sagalee ta'uu fi qaba uummata keenya kan dararamaa jiru kana uummanni biraa Oromoon jiddu galeessa jiru hoo akkamiin birmachuu qaba maaliif daangaan tokko miti gareen Amaaraa addaan kukkutee addaan cicciree jidduu seenee uummata keenya kiyyoo keessa galcheeti uummanni keenya kan jiraataa jiru. Kanaafuu mee deeggarsi uummata keenya giddu galeessaa irraa barbaadamuu eegamuu maal jettan? Kanaan goolabna marii keenya. Ayyee obbo Jamaal ulfaadhu gaaffii yeroo barbaaddu na gaafachuu keetii fi egaa uummanni Oromoodhaa dhaadannoo takka jira amma dhaadannoo miidiyaa irra deemaa jiru suuraa ka'anii anis walloo jedhanii yookaan uffata aadaa walloo uffatanii anis walloodha jedha. Anis walloo jechuun walloo hin fayyadu. Walloo wanni fayyadu waan barbaachisuun waan silaa diina isaa ofirraa ittisuu danda'u kana jedhee waan hin waan qabu waan diina isaa ofirraa ittisuu danda'uufi waan immoo nuuni diina amma afaan banee itti dhufee isa dhabamsiisuu fi eenyummaa isaa amantii isaatii fi lafa isaa isa dhabamsiisuudhaaf diina itti dhufaa jiru kana akkaataa inni ofirraa itti qolachuu danda'u sabni Oromoo kana hin beekaa wanni tokkoon ati kana godhiif jennee itti himannu waan jiru jechuudha. Uummanni walloo maal keessa akka jiru marfama keessa akka jiru akka sagalee hin qabne hin beekan jechuudha. Hin beekan. Aktivistii hin qabnu. Aktivistii nama barumsa sadarkaa guddaa qabaatee yookaan carraa biyya alaa arganne akkuma ammaa isin biyya alaa kana keessatti haala baqatummaatiin itti jiraatanii carraa argattanii barumsa argattanii saba keessan itti tajaajiluudhaaf akkuma waliigalaatti namni qabu kana carraa kana hin qabnu jechuudha. Aktivistii hin qabnu mormituu yookaan immoo walloo bakka bu'ee akka dhaaba siyaasaa keessatti waan kana dubbatu hin qabu jechuudha. Abbuma rabbiin fedhii isaatiin sabni onneen sabaa isa tuttuqxeetii fi miidhamni sabaa quuqaan sabaa isa tuttuqxeetumaa fi akkuma hara rabbiin isin kaaseetii fi nu barbaadanii nu yaamta kana namuma fedhii ofiitiin mee saba kana sabi kun saba kootiin inni saba kanaaf quuqamuun qaba gahee narraa eegamu san bahachuun qaba akkuma isin jettanii dhuftanii nu gaafata kan namu fedhii ofiitiin kaka'umsa mataa ofiitiin ka'u malee dhiibbaan gara wallooti yookaan immoo aktivistiin jiraate yookaan immoo namni beekamaan takka jiraate waan akkanaati ta'u jira sagalee nu taha jedhee wanni jedhu hin jiru jechuudha. Bakka hundatti aktivistoonni Oromoodhaa bakka jirtaniin uummata wallootiif sagalee ta'a. Inni qabeenya qabdan qabeenya keessaniin akkaataatti gargaaruu dandeessan. Inni beekumsa qabdaniin beekumsa keessaniin. Inni du'aa'iidhaan hundaan gargaara. Sabni kuni
wallolli kun waa lola isarraa dhaabbatu miti jechuudha. Qabbanaa'ee faa tarsiimoo baafatanii of ijaaranii yeroo tarkaanfiin barbaachisu laalessaa isaa irra fudhatame wal deebisanii wal khaxaxanii jechuudha yookaan tarsiimoo wahii baafatanii akkaataa saba kana irra aanuu danda'anii saba kana haaloo irra bahachuu danda'an. Isaan amma haaloo bahuu kan dhufanii turan rabbumatti isaan salphisa malee jechuudha. Yeroo hunda isaan haaloo bahuudha kan dhufan jechuudha. Kanaafuu yoo nu ajjeesanis namni isaan gaafatu hin jiru. Yoo nu buqqisanis yoo qe'ee nu gubanis namni isaan gaafatu waan jiru. Miidiyaan kana bahee karaa mootummaatiin balaaleffatu hin jiru isaan jajjabeessa malee jechuudha. Miidiyaan Oromoodhaa miidiyaan Oromoo hedduudha har'a. Miidiyaan ni jira. Miidiyaan jiru kun waan biraallee yoo dadhabdanii dhalattoota naannoo sanii hamma danda'ame warra odeeffannoo kana qaban gadi bahaati dubbisaati odeeffannoo jiru uummata Oromoo biraan nuugiyaa wanni biraallee yoo dadhabe nuuf hagaddani. Waan biraallee yoo dadhabanii nuuf hagaddani. Edaa gadda akkanaa keessa jiran. Edaa rakkoo akkanaa kana keessa jiran. Edaa miidhama akkanaa kana keessa jiran. Edaa rakkoon isaanii gadi bal'inaan waan himamne malee rakkoo haasawamee hin dhumne keessa jiranii jedhee akkaataa isaan sabni Oromoo bakka hundaan namni nu dhukkubsatu nu dhukkubsachuu fi nu gadduu danda'u sanitti waan biraallee yoo dadhabdan gargaarsallee yoo dadhabdanii gadi bahaati dhalattoota walloodhaa namoota jiran hamma biyya keessa iyyaafadhaati warra bakka lolli kun irratti ta'u jiru daangaa hundaan dhalattoota kana yoo isaanillee sagalee isaanii sodaatanii nageenya isaaniitiif akkaataa isaan itti odeeffannoo dabarsuu dadhabanillee ta'e haala isiniif danda'ame sagalee isaanii qofaanillee yoo bifi isaanillee kan himamuu dadhabu ta'e sababa akkasiisaniin akkaataa sagalee walloo itti nu dhageessistan dhaamsa Oromummaa isinit dhaammadha. Inni biraadha Oromoon dhaadannoo amma nuyi kutaadhaan addan baanu amattiidhaan addan baanu maal jedhee dhaadannoo afaanii kana sobaa kana itti hadhiisu kana keessaa bahuu qaba. Bahuu jira Oromoon kutaanis bahuu jira amantiinis itti bahuu jira soba dhiifnee karaa qulqulluu saniin haqiiqaa ishii dhugaa san qabsoo ishii nu barbaachisu san yoo saniin ite malee gabrummaa kana jala abada yoomiyyuu bahuu hin dandeenyu. Sababuma Oromoon bilisummaa itti dadhabe maaluma Oromoon bilisummaa itti dadhabe wal qoqqooduu nu Oromoon qabnu kuni hamma yoomiiti galmaan nu giyaa hamma yoomiiti mootummaan nu keessatti ijaarratee warra garii garaan bitatee warra garii maallaqaan biteefaa nu qoqqoodee maqaa nu moggaasee bara baraan maqaa nu moggaafame gaafa garii ashabbaarii jedhanii gaafa garii shanee jedhanii gaafa garii maal jedhan girrisa jedhanii gaafa garii mangaa jedhanii maqaan meeqa nu moggaa'eefaadha jechuudha. Mee isaan kana mangaa ha jedhaniini warra amma fannoo jedhee akkana of moggaasee dhaadatu kan. Mee miidiyaa isaan hamma dubbachaa jiran kan miidiyaa mootummaatti gadi baasee haasawsiisaa jira. Hamma wallaggaa dhaadachaa jira wallaggii keenya jedhaniiti walloo maal gaafii qabaree kun. Namni afaan isaanii qaarrifaa isaanii jala jiru. Walloo dhabamsiisuu waa fedhii dhabanii miti bara sodaataniiti gara dhabamsiisan dhaban. Inuma dhaadatan malee dhaadannoon isaanii immoo osoo sila mootummaan yeroo lolli kun bu'e mootummaan dhufee humna sila barbaachisu buusuu dhabee yeroo isaan irra injifannoon isaan irra galmeeffamu mootummaan makalaakaa sa'ii ta'uti federaalas dhufeefaa fuudheefaa jedduu buusuu dhabe isaan sila waan argatan turan jechuudha. Warrumti amma rasaasaa kilaashiin qabdutu nuti akka isaan ooftu ni biyya kan turan jechuudha. Mootummichinis gaafa humni keenya kun armaa humna baase fuudhee humna guddaadhaan uummata kanarratti kan bobbaasaa jiru jechuudha. Akka abbaan nu lolaa jiru ni mootummaa naannoo Amaaraati mootummaa federaalaa nu lolaa jira. Lola amma naannoo Afariitti ta'aa jiru kana yeroo hunda nin tuttuqa kana lola naannoo Afariitti ta'aa jiru kana gaafa Affaar humna baaftee dhuftu makalaakayaan yookaan raayyaan ittisa jedduu hin sheene. Garuu gaafa Oromoon humna itti baasee Affaarotum kana gadi qajeelche gara akkaataa isaan itti bilbilan hin beeku hin dhaggeeffamanis dhageettis qabanii raayyaan ittisaa dhufee jedduu sheena jechuudha. Yeroo hunda uummanni keenya yeroo raayyaan ittisaa dhufee jedduu sheenee mootummaan dhufee jedduu sheenee jedhu hudduu deebi'u raayyaarraan dhukaasanii faadha uummanni keenya yeroo hunda kan itti dhumu jechuudha. Kana gaafadhaa immoo kijiba kiyya akka hin taane dhalattoota naannoo baatteedha jechuudha. Yeroo hunda lolli kan ta'u yeroo lolli ta'e raayyaan ittisaa jedduu yeroo sheene uummanni keenya kabajee yeroo deebi'e irraan laatteefa uummata deebi'aa jiru kana dheesseefa Afariin kan ajjeesaa jirtu jechuudha. Kanaafuu nuti abbaan nu ficcisiisaa jiru mootummaadha. Mootummaa hin qabnu. Kaabinee mootummaatis amma araara jedhanii fiigaa jiran. Amma dhumarratti waan hin dhaammadhu keessaa osoo uummata Oromootti dhaamma kiyya hin dhaammanne naannoo baateetti kaleessa mootummaan biltiginnaadha yookaan immoo kaabineen isaadha kan aanaa san bulchu aanaa baatee san kan bulchu uummata Afariidhaa ilaa hidhannoo hamma funyaanii hidhatanii magaalaa baatee keessa jiran amma. Guyyaan kaleessa achi faxarsiisanii addaaraasha keessatti galma mootummaa keessatti araara buusnaa uummanni Oromootii fi Afarii wal loluu hin qabu
ummata wal keessaa fuudhu, ummata amantii takka qabu, ummata kuushiiti. Nuti amma booda nagaa ta'uu qabna. Isinis dhuftanii magaalaa baatee keessatti akka duriisan akka waggaa 10 dura itti gabayaatasan gabayaachuu qabdanii. Ummanni baateetis gadi deemee karaa naannoo Cifraa jedhamu bakka gabayaan keessan itti jiru sanitti deemanii gabayaachuu qabanii. Kanaafuu araara buusuu qabna jedhanii kaabineen fi kaabineen irbuu walii sheenanii akkanaan kakuu sheenan waadaa sheenan akkana kakatanii harka ol qabatanii walii waadaa seenaniiran. Garuu kan wallalaa jiru ummanni wal lolu kan aduu guyyaan har'aa kanatti naannoo Qilaa Jaanjiroo bakka jedhamu kana sodaan ummanni keenya erga gaafa lola dhiyengaddaa saniiti battala keessa yookaan gaara keessa mishigii keessa ittiin galle halkanii guyyaa ofirratti eegu sanitti isaa sun akka san osoo jiranii ummanni wal lolu osoo marii hin goone osoo araara hin goone kaabineen fi kaabineen araara godhaniifa ummata keenya wal ficcisiisaa jiran jechuudha. Ummanni keenya akka hin sobamne karaa miidiyaatiin bakka saraasanii danda'ame peejii keessan nu dabarsitanii akkaataa ummanni keenya waan kanarratti akka hin sobamne akka hin daganne waan kanarratti akka gadi fageenya itti nu dhaamtan barbaannaa jechuudha. Wanni kuni araarri kuni yoo ni yaadattan taate bara 2018 Ustaaz Ahmadiin Jabalfaa, Kaamil Shamsuufaa, Muhammad Hamidiin faa nama hunda nama hammate asii baateetti yaamne araara isaa yaamne anillee yeroo san biyya san keessa jira bara 2018 ummanni afarii araaram Oromoo wajjin qabnu waan jiru jedhee abboota amantii kanallee salphisanii abboonni amantiin kun magaalaa baatee keessatti dhaangaa qopheeffame nyaatanii daawaa waan barbaachisu godhanii ulamaa'oota isaanii keessaa sheekolee isaanii erganii araara san didanii akkasitti hafan jechuudha. Araarri abboota amantii hin makanne araarri mootummaa federaalaa wajjiniin hin makanne araarri manguddoo biyyaatii fi dhimma qaamni ilaalchisu yookaan immoo uummata wal didaa jiruu fi wal dhukaasaa jiru wal keessa ajjeesaa jiru wal madeessaa jiru wal gubaa jiru wal buqqisaa jiru hin hirmaachisne araarri kaabineedhaan godhamu takkuma akka hin jirre uummanni walloo bakka hundatti daangaa hammuma warra naannoo Amaaraatii wajjin walitti araarsuuf fedhuttis ni jira. Eegalle jechaa jiran ammuma araara karaa baateetinis akkasuma afadee wajjin ni araarsan jedhanii fiigaa jiranii nuti araara hin jibnu. Uummanni Oromoo nama araara jaalatu nama nagaa jaalatu nama takka dangaasaa keessa darbee dangaa namaa keessatti nama bu'ee hin beekne. Kanaafuu kana akka hin dagamne uummata keenya walloo kana dhaamsa itti nu dhaamadha. Uummanni Oromoo bakka jirtanitti inni addunyaa guutuu keessa jirtan inni Oromiyaa keessa jirtan ani Oromoodha ani walloodha jettanii uffata aadaa walloo uffatanii anis Oromoodha jettanii dhaadannoo tana qofa osoo hin taane waan silaa barbaachisu waan walloo barbaachisu hamileedhaanis qabeenyaanis akkaataa qabatamaan walloo bira itti gahuu danda'uu fi walloon itti jajjabaachuu danda'u walloon rakkoo kana keessa akkaataa itti bahuu danda'u qaama dhimmi ilaalchisu wajjin mari'atanii akka sagalee nuuf taatan akka nu bira dhaabbattan dhaamsa Oromummaa dhaama Islaamummaa sanitti dabarfadha. Ayyee obbo Idris Awwalii fi obbo Musa Muhammad yeroo keessan aarsaa gootanii sooma Ramadaana ooltanii afaan gogaan sagalee uummata keenyaaf sagalee ta'an jettanii mariif asitti dhuftanii yeroo keessan nu kennuu keessaniif maqaa uummata keenyaatiin hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Egaa hordoftoota OGMC akkuma hirmaattonni keenya nu ibsanitti gochi gaaga'amni uummata keenya irratti raawwatamaa jiru duugaan sanyii miidhaan ajjechaan buqqa'insi qubannaan hedduun isaa kan amma obboleeyyan keenya ibsan kun dhagahuun hedduu kan namatti ulfaatu hedduu kan laphee nama cabsuu fi kan nama gaddisiisudha. Kun daran kan nama yaaddeessu ammoo biyya mootummaan bultu keessatti abbaan dhimma kana dhaabsisuudhaaf socho'u bakka hin jirretti uummanni keenya hidhannoo tokko malee galaa tokko malee beelaan dheebuudhaan qe'ee ofii eeggataa jira tikifataa jira. Akkuma beekamu uummanni Oromoo yeroo kamiyyuu walirratti ilaalee beeku walii birmataa walii lolaa yeroo ammaa kana akkuma sooshaal miidiyaa irratti arginu dhimmi walloo dhimma walooti jedhanii aktivistoonni Oromoo sochii adda addaa deeggarsa adda addaa sagalee adda addaa ta'aa jiru. Sagaleen ta'aa jiran kun qabatamaadhaan lafa qabatee uummata keenya kan qabatamaadhaan dhiigni isaa dhangala'aa jiru kan lafeen isaa cabaa jiru kan beelaan dheebuudhaan mana isaa keessatti dararamaa jiru kana bira dhaabbachuun hojii qabatamaa hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef gama danda'ameen uummata keenya kana bira gara dinagdeetiin gama humnaatiin akka dhaabbattan OGMC'n amaanaa guddaa isinitti dhaamana. Hamma danda'ameen uummata keenyaaf sagalee haa taanu waan hordofaniif galatoomaa kun OGMC nagaan bulaa.